Biyyi tokko guddattee dinagdeen of danda'u keessatti ulaan galaanaa gahee olaanaa qaba. Biyyi keenya Itoophiyaanis qabeenya uumamaa hedduu fi uummata bal'aa fedhii misoomaa qabu osoo qabdu dogongora seenaa sirnoota darban dalagameen ulaa galaanaa dhabde. Ulaa galaanaa dhabuun ishii biyyi keenya dinagdeen akka of hin dandeenyee fi harka biyya ambaarratti akka hirkattu ishii taasise. Biyyi tokko biyyi hanga Itoophiyaa geetu tokko biyya guddaa biyya bal'aa uummata baay'ee miliyoona 100 ol qabdu ulaa galaanaa dhabuu jechuun baay'ee waan qaanessaadha jechuudha. Sababni isaa seera addunyaatitti illee biyyi guddaan hamma kana ga'u baay'inni uummata hamma kanaa qabdu ulaa galaanaa dhabuun rakkoo diinagdee guddaadhaaf saaxilamti. Diinagdee silaa misooma garaagaraaf oolfattu gara wadaba irratti waan ittiin meeshaalee gara alaa feetuu fi gara biyya keessaa galchitu sanitti baasiidhaaf saaxilamti. Baasiin sun waa baay'ee biyya keessatti baasii hedduu piroojeektii hedduu hojjechuu kan danda'u isaaf ooluu danda'a jechuudha. Kanaaf kan ta'uun immootu akka diinagdeedhaan dadhabdu taasisa. Diinagdeedhaan biyyi dadhabde immootu birmadummaa ishii kabajsiisuu keessatti of dandeettee ol ka'uu keessatti dhiibbaa uumaa jechuudha. Biyyi ulaa galaanaa hin qabne walabummaan isii gaafii keessa gala, birmadummaan isii bilisummaan ishii illee gaafii keessa galaa jechuudha. Kanaaf walabummaa si dhabsiisa, bilisummaa si dhabsiisa, diinagdeen kee akka biyya biraa irratti hirkattu si taasisa. Addunyaa biraatiin walitti dhufuudhaaf akka ati daandii nama biraa irra ceetu si taasisa. Sun gaafa barbaade sitti cufa, gaafa barbaade jalaa bana. Waan barbaade karaa kiyya galchi jedha, waan hin barbaanne immoo karaa kiyya hin galfattu siin jedhuu danda'a jechuudha. Wanni iccitiin ati galfattu illee jiraachuu danda'a. Wanni gurguddaa, wanni jajjabaan baay'een gaafa karaa nama biraa irra deemtu garuu iccitii keessa hin jiru jechuudha. Biyyi keenya Itoophiyaan teessuma akkaataa teessuma lafa biyya keenyaatiinis akkuma biyyoota addunyaa biroo hawwattuudha. Qabeenya uumamaa, qabeenya namtolchee hedduun illee kan badhaatedha. Haa ta'uuti garuu akka biyyoota biraa ulaan galaanaa dhimma murteessaa fi guddina biyya tokko keessatti barbaachisaa ta'e osoo jiru ulaa galaanaa hin qabnu. Ulaa galaanaa dhabuun keenya immoo gama diinagdeetiin, gama siyaasaatiin waan biyya tokko miidhu hin qaba. Isa immoo milkeessuudhaaf akka biyyaatti wanti hojjetamaa jiru jira. Isa immoo milkeessuudhaaf tumsi hunda keenyatu, tumsi lammii maraatu barbaachisaadhaan jedha. Malkaa qabaachuun dirqama. Yoo malkaa hin qabne ammoo hambaa walitti dhufuu hin dandeenyu. Hambaa wal keessa dhufuudhaaf waan qabnu biyya ormaa geeffannee waan biyya ormaa jiru ofitti as fudhannee ittiin jiraachuudhaaf malkaan baay'ee nu barbaachisa. Kanaaf malkaa qabnu san yookaan immoo ulaa galaanaa qabnu san deeffannee hariiroo biyyoota alaatiin qabnu waliin illee gaafa cimsanneetiin jenne walitti dhufeenyi keenya illee cimaa deema jechaadha. Kanaaf isa dhabuun nu miidha jechaadha, waa guddaadha. Ulaa galaanaa dhabuun biyya keenyaaf miidhaa guddaa ture jechuudha. Gama diinagdeetiin isoo ilaallu ta'e ulaa galaanaa biyyi hin qabne takka biyyoota biraa wajjiniin hiriiruu irratti rakkoo guddaadha jechuudha. Kanaaf ulaan galaanaa argachuun biyya keenyaaf gama diinagdeetiinis ta'e gama hawaasummaatiin, gama siyaasaatiin bu'aa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf ulaa galaanaa dhabuun keenya kanaan dura maal akka nu miidhaa ture, maalirra akka jirru gama siyaasaatiinis ta'e, gama diinagdeetiinis ta'e, gama hawaasummaatiin maal akka irra jirru beekamaadha jechuudha. Biyyi keenya Itoophiyaanis biyya balbala galaanaa hin qabnee fi alergiin ishii balbala galaana biyya ollaa irratti hirkachuunsaa miidhaa kallattii garaagaraatiif ishii saaxile. Dhabamuun balbala galaanaa biyyattiin baasii olaanaaf akka saaxilamtuu fi dinagdeen ishii amma barbaadame akka hin guddanneef hudhaa guddaa ta'ee jira. Lafa nama biraa, qe'ee nama biraa akka ati kadhattu, harka nama biraa akka ati eeggattu, waan ati achi ergitu, waan
ati achii as fudhattus nama biraattus isa kattahee si ilaalee dabarsa waan ta'eef akka barbaaddetti mi'a barbaaddu galfachuu baafachuu hin dandeettu jechuudha. Gara biraatiin diinagdeen kee lafa kireeffattu nama lafa irra deemtu karaa ittiin galfattu sanii fi horiin ati baaftu hedduu waan ta'eef akka biyyaatti diinagdee kee quucarsuu irratti diinagdeen kee warra biraa irratti akka hirkatus si taasisuu gaafa barbaadan ulaasitti cufuu danda'a warri ulaasii kennu. Kanaaf ulaa galaanaa dhabuun olaantummaa yookiin ammoo bilisummaa birmadummaa jedhu sanillee gaafii keessa si jalaa galchaa jechuudha. Dogongora seenaa irraa kan ka'e Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabuu hin qabdu. Ammatti namni hundinuu lammiin Itoophiyaa hundinuu fuula isaa gara ulaa galaanaa deeffateetiin osoo sabni bal'aan asitti balballi yookiin ulaan itti cufamee jiru sabni muraasa waliin hojjetanii waliin misoomuu danda'an immoo kophatti ulaa galaanaa qabaachuun sirrii miti yookiin immoo waliin qabaachuudha jechuudha. Dogongora sababa garaagarummaa siyaasaa kanaan dura ture uumame sun amma mootu dhiibbaa mataa isaa Itoophiyaa irratti geessisee jira. Uummanni bal'aan biyyi guddoon uummanni baay'een akka diinagdeedhaan hawaasummaadhaan siyaasaan miidhamu ta'ee jira jechuudha. Kanaaf ajandaan ulaa galaanaa ajandaa guddaa fi ol ka'iinsa biyya keenyaatiin murteessaa ta'edha jechuudha. Rakkoon kun bu'uurarraa akka hiikamuuf biyyi keenya ulaa galaanaa akka argattuuf hojiin dippiloomaasii garaagaraa hojjetamaa jira. Hayyoonni biyya keenyaas kallattii biyyattiin ulaa galaanaa ittiin argachuu qabdu irratti gorsa ogummaa garaagaraa kennaa jiru. Ulaan galaanaa faayidaa hammana qaba yoo dhabame ammoo miidhaa hammana qaba jennee jirra. Kanaaf sochiin kun sochii isa sirrii fi inumaayyuu ture jechuudha. Amma ummati kun argee wanni jedhe malee sochii barbaachisaaf sochii cimaa dhimma Itoophiyaan jiraachuu dhiisuu guddinni diinagdee isii guddinni saffisaan dabaluun ummata biyya kanaa ulaa galaanaa argachuudhaaf dirqama tahuu isaa kun waanuma gaafii sirritti itti deemamee biyyi kun inumaayyuu otoo uumamaan dhabde otoo kaleessa dhabde garaas hin nyaatu beektaa karaa sirriin taaneen shiraa fi daba namoonni dhuunfaa yookiin namoonni biyya kana bulchan iccitii biyyi hin beenneen dabarsanii laata waan ta'eef sochiin amma itti jiramu kun sochiin ulaa galaanaa argachuu qabna malkaa galaanatti baanuun argachuu qabnaa kun sochii isa sirrii fi sochii isa duubatti deebi'uu hin qabne jechuudha. Biyyi keenya Itoophiyaan lammiilee miliyoona 130 ol qabaattee alirgiin ishii balbala galaanaa biyya biraa irratti hirkattummaan yoo itti fuftee guddina barbaachisu galmeessuu hin dandeessu. Fedhiin biyyi keenya ulaa galaanaatiif qabdu biyya biraa miidhuu barbaadde osoo hin taane adeemsa kennanii fudhachuutiin irraa fayyadamuudha. Kun immoo fedhii lammiilee Itoophiyaa hundaati. ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ኢንካፕሱሌትድ ሆና ለልጆቻችን መሸጋገር አለበት ብሎ ማመን ተገቢ ሐሳብ አይደለም። ይሄን ለማሳካት ውጊያ ግጭት ያስፈልጋል ብለን አናምንም። ለዚህም ነው ለ5 ዓመታት ስንለማመጥ የነበረው። አሁንም biyya amma Itoophiyaa ga'u balballi itti cufamee ijoollee keenyaaf dabarsuun yaadama sirrii miti. Kana milkeessuuf lolli walitti bu'iinsi ni barbaachisa jedhee hin amanu. Kanaaf waggaa 5 sossobaa turre. Ammas karaa seera addunyaatiin Itoophiyaatti balbala galaanaa cufamee fi maqaa iyyeetti jechisiisuurraa of baafachuu qabdi jedhee waanan amanuufi waltajjii kamirrattiyyuu Itoophiyaa faana karaa nagaatiin mari'achuuf qaama barbaaduuf balballi keenya banaadha. Garuu Itoophiyaan akka balballi itti cufametti bara baraan jiraatti jedhee namni yaadu yoo jiraate inni nama du'edha. Fedhii uummanni biyyattiin qabu galmaan ga'uuf mootummaan biyyoota garaagaraa waliin hojjechaa jira. Uummanni biyya keenyaas dheebuu waggootaaf qabu akkuma hidha haaromsaa xumursiisuun mirkaneeffate ulaan galaanaas dhimma murteessaa ta'uusaa amanee irratti hojjechaa jira. Rakkiin mootummaan keenya godhaa jiru gooftaan isallee nu tiksee irkoollee isaa ta'e waan karoorfate kana rabbii galmaan isaa haa ga'u jechaati waan biraallee godhuu fi dadhabnu hawwii gaarii qabnu ibsinaa fi sochiin jiru baay'ee bareeda.
waan hin danda'amu jedhamee yaadamaa jirutu danda'amee lafarratti mul'ataa jira. Waadaa sobaa galuu osoo hin ta'in waan jedhan san lafarratti mul'isutu mootummaa keenya biratti mul'ataa jira. Abbaay waggaa 14 fudhatee gaafa akkanatti deemu turtii waggaa 4 dura ka jirutu turtiidha moo achi asitti turtii jennee adda yoo laalle hojiin bal'aan hojjetame keessattuu waggoota 4-5 as garan aanu keessatti irratti ciccamee garaadhaan quuqamaan birmannaa haadhaa cilee gurraacha baafteetiin gurgurattu irraa haga abbootii qabeenyaa gurguddootti waan qabuun uummanni Itoophiyaa walii tumsee wal bira dhaabatee waan uummanni Itoophiyaa walii tumsee walitti qabisan odoo hin qisaasamin osoo hin badin akka abbayyaan hojjetamee addunyaa irratti mul'atuu fi addunyaan immoo aadaa Itoophiyaan kana dandeettii jedhee akka nu dinqisiifatu kan taasiseetiin jedhe mootummaa keenya guduunfaa hawaasni keenya walitti buusee xiqqoo qaburraa haga guddaatti walitti buusisan kan lubbuu itti horee waan qabatama qabuuf waan addunyaa dinqisiifachiisu san hojjete ammoo ammallee yoo tokko taane yoo irkoo walii taane yoo yaadaa wal bira dhaabanne yoo wal utumne yoo waan qabnu walii birman wanni hin ta'amu jedhamu kamuyyuu akka danda'amu heeni guddichi abbayyaadha. Ol ka'iinsa Itoophiyaa guddina Itoophiyaan kaleessa qabdu iddoo isa ititti akka deebi'aa jirtu waan nuti agarsiise qaba. Ammas kan galaanaallee galaana diimaallee kan yaadamaa jiru hulaa galaanaa kanallee argachuun tokkummaan keenya yoo cime yaadaan yoo wal bira dhaabanne tokkummaa yaadaa yoo qabaanne wanni amma karoorfame kun galma wanti hin geenneef hin jiru. Ulaa galaanaa argachuuf biyyi keenya waan guddaan hojjetamaa jira. Fakkeenyaaf amma hidha haaromsaa irratti hojiin hojjetama. Ol ka'iinsa biyya keenyatiif bu'aa guddaa qaba. Argaas jirra, addunyaa irratti nu beeksiseera. Kana gaafa dabalan immoo daran Itoophiyaan ol baatee mul'achuu irra darbee Afrikaadhaafis gahee guddaa qaba jechuudha. Biyya keenyaaf qofa osoo hin taane Afrikaadhaafuu ulaa galaanaa kana dabalannee gaafa hojjan bu'aa guddaa qabaa kan jedhu. Tumsi uummanni dhimma kanaaf gochaa jiru dheebuu hawaasichi ulaa galaanaatiif qabu agarsiisa. Hojiin dippiloomaasii amma jalqabame cimee yoo itti fufee dheebuu biyyattiin ulaa galaanaatti fayyadamtee guddina dinagdee hawaasummaa fi siyaasa ishii mirkaneessuuf gootu ni dhugoomsa. Aarsaa fedhu kaffalamee ulaan galaanaa shiraa fi dabaan biyya kanarraa fudhatameef daandiin biyya kanatti cufame saaqamuun dirqamaa jechuudha. Kana dura akka jecha laguutti lagatama ture, hin sodaatama ture waa'ee ulaa galaanaan kaaftu. Ammumayyuu erga mootummaan kaase qaamonni murnoonni hedduun namoonni hedduun akka waan hin tuqamne tuqameetti malkaadhuma kaleessa itti bulaa turte yoo waa'ee isaa dubbatte asiin haa ta'u achiin haa ta'u hin jenne ulaa galaanaa na barbaachisaa jedhe kana ummatis mootummaa duukaa hiriiree mootummaa faana hiriiree qixa sirriidhaan waan ulaa galaanaa gaafa argattu kana qixa sirriidhaan ummatis hubachiifamee hubannoon kenname karaa kamiinuu gara caalu karaa dippiloomaasiitiin deemame yoo dhibee immoo aarsaan barbaachisus kafalame ulaa galaaneetti bahuu wajjin ummannis uf qopheessuu qabaa jechuudha. Mootummaan hooggansi cimaan dhaabbanni cimaan ummanni cimaan dinagdeedhaan hawaasummaadhaan siyaasaan waliigalee wal utubee wal hubatee yoo jedhe biyyi tokko ni ijaaramti ni guddatti. Kanaaf hooggansi gaheen isaa maali mul'ata qabu biyya tokko misoomsuudhaaf guddisuudhaaf mul'ata qabu ummata beeksisuudhaan ummanni immootu ajandaa sun bitamaa ta'uu isaa itti amane hooggansa san cinaa hiriiruudhaan faayidaa waloo isaatiif waliin hojjechuutu murteessaadha jechuudha. Mootummaan keenya nuyi warra lammii biyya kanaatiin osoo hin ta'in akka addunyaattis galataa fi akka aga nama ajaa'ibsiisutti hojii qabatamoo hojii gurguddaa amanuufiyyuu nama dhiban hedduu hojjetamaati kan jiranii. Isa kanammoo milkeessuudhaaf tokko lammii biyya kanaa gama hundaan wajjin dhaabbachuudha kan qabu. Jijjiirama biyya tokko keessatti dhufu keessatti lammiin kamiyyuu gahee isaa iddoo jirutti bahuudha qaba. Mootummaan qofaasaa waan hundumaa milkeessuu hin danda'u. Tumsi lammiilee immoo dhimma ijoo fi isa jalqabaati. Kanaaf namni hunduu ogummaa qabuun gama dinagdeetiinis gama aadaatiin gama ogummaa kun barbaaduun
duukaa dhaabbachuu qabna jedhee yaada. Uummanni tokko duudhaa keenya ka ganamaa saniin waaqa walii kadhannee wal jajjabeessuudha. Yaada gaarii walii kennuudha. Wal utubuudha. Wanti haga humnaatitti illee deemnee walitti bubuufnu yoo taate uummata Itoophiyaatti waan himanii miti. Uummanni Itoophiyaa waa kennuu irratti rakkoon qabu. Tokko ta'uu qabnan gaafa tokko taanu abbaay jaartii cilee gurgurtu haadha cilee gurgurtu irraa warra miileena baaseetiin biyya ofiitii fi misooma biyya ofiitiif kenne wanti taasise misoomni kun barbaachisaa waan ta'eef tokkoomne. Waa hundaanuu tokkoomuun kenna ammoo waan maraa akkamuu nu gargaara waan ta'eef uummanni waaqas walii kadhachuu walii tumsuu tokkummaa keenyallee cimsachuu qabnaa tokko ta'uu qabnaa waan jedhu qaba. Uummanni biyya keenya akkuma kanaan dura hidha haaromsaa asiin ga'uu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Tokkoon xiqqaadhaa hanga guddaatti tokko ta'anii harka wal qabatanii waan qaban irraa yaada irraa jalqabee maallaqa qaban hunda walitti qabanii hidha haaromsaa keenya asiin ga'anii jiru. Ulaa galaanaa kanaafis bifuma sanaan bifuma wal fakkaataadhaan onnee wal fakkaataadhaan qaama fuuldura jiru san duubaa utubuun nurra jiraataa waan jedhu sana kaasu.